Kaalin ada Mubaarak natu kan deebisee jedhee si arrabsaa jira naan jette achirraa ka'e dubbiin ono gaafadha. Allah. Yalla. Itti fufu obboleettii keenya. Maamzeen durseen nama miidiyaati miti haadha arrabsaadhaan turanii. Qoosaan immoo ani ijoollee Jimmaa akka obbolaa kootiitti hin jaalladha rabbiin kun arga. Wallahi deebi'ee immoo nama miidiyaarra ol ba'e iyyus miti nama immoo fooloo barbaadu miti ilaalaa dhaqeetan tokko inni kaleessaa garaana gubee jira akka ijoollee Jimmaatti jechuudha. Ani ijoollee Jimmaa eessattuu iyyuu nan jaalladhaa tuqamuu jiraan jaalladhu gandaafis miti zariifis miti an biyya jiraayyuu jiran beeku. Ijoolleen koomentiidhaan sila mana Mubaarakitti dhugaadhaan sobaa miti jechuudha. Dhugaa jiru koomentiidhaan himaaran biqiltuun isa argaarti. Ana qofan godhinaa jechuukooti. Ani immoo gurra kootiin nama lama ta'een dhaggeeffanne nama lama taanee jirra. Kan awwalaa Khalid eda alkan Mubaarakiin arrabsaa ture. Ijoolleen isa bira jiru gaardii kooti jedhee makiinaa keessa kahatee namni an nama jettan kottaa jedhe. Yeroo inni baajuu warra kiyyaa ol galchus jalan jira. Soba haa jedhu baajuu warra kiyyaa. Ol galcheenaan isii Mubaarakiin arrabsatte diddee buute. Okay. Hundeen alaal badiin itti adeemaaru kana ilaaleen na arsee ijoolleen keenya wal nyaachuu amala godhattee. Viidiyoo bayi obboleetti viidiyoo bayitii dubbadhu hin ta'u viidiyoo. Mbaa warra namaatiyan. Warra namaatiyan ijoolleetiin. Maasi fuuna hin jennee viidiyoo bayi namisi fuuchuu barbaadu warra qabna wallaahi. Irraa qabachuudhaafi. Haadha Mubaarak arrabsuudhaaf viidiyoo abbayi taa'ee qattee dubbadhu viidiyoo sii ba'anillee. Yoo viidiyoo baate malee oo baate safidii ragaa qabdaate nama qabda haadha Mubaarak kana keessa sobo sobo ragaa fudhannu ragaa viidiyoo dannee baafnaan silkii bukaan nan kakadhaan jedhe nan kakadha waan feeta maammazeen kuna nama qarahee ilmii garaa namannu viidiyoo baana hundinuu iyyuu jaarsumii miidiyaa viidiyoodhaan haasaa dhugaafatu. Yeroo Mubaarak haadha jalaa atamma ragaa ba'uudha onni bira. Haadha Mubaarak Khalid arrabsuudhaan kakadhaate. Wallahi Mubaarakiin arrabsuu singalchu Mubaarakiin kun osoo jiru qaallicha garaa keessa aduun achari maala nan arrabsa waa'ee Mubaarak singalchu garuu haadha isaa arrabsuu viidiyoo abbaata. Dhalannaan guddatin sichillee garaan koo ilmoon baatin akka Khaalidaadha Mubaarakiin arrabsiin immoo dhibba keessaa dhibba beeknaa jechuudha. Dhaqii viidiyoo sana Abdii Huseen ilmoo qabda warri kee ulfaa nama garaadhaa waa qabu ajaadha dhaqii duudaa hin masakkarinii. An qulqullummaa kooti kan dhaabadha dhaqiitii viidiyoo. Baya jammaan mana waa jedhama mataan nagaadhaa qaallitti iskan. La viidiyoo sana. Mana arrabsee Mubaarakiin. Yoo warra barbaade viidiyoo sana baas. Mataan nagaadhaa kun ijoollee. An nama narrabsu Abdii asin narrabsu gab. Mana arrabsee. Borsi biraan deema. Ali bufta moritarni miqanyaan molqanyaan sharranyaan. Sheema masiritti manne jaran wal kabajuu abarrume. Utuu afaan nu nyaatu jalli ke bataara. Lakki moriitara keessatti intala mara gaa fudhanne waan ta'eef sila ragaa nuu ibsite. Daa nama buuse argira maal abbaa buuse argira hin buusina nama. Gurri koon nageenye Khalid haadha kee anatu kan deebisee akkana siin jedhee ani saalan qabanatti dhagahamee jettee irratti himtela. Kanaaf waan ani nageenye kunoo ragaan koo dhiyeeffadheera. Achumaan biqiltuun ol galtee ani saatii Ayyee ragaa irraa intala maaliif gabbuuf tarree? Ayyee ol deebisaa. Deebiteetti kuna. Dubbadhu obboleettii keenya. Maammazeen haqaan dhaabattamti rabbiif rasuulii jedhee haqan dabsin an garuu nama miidiyaanti. Ammas jaraa haadha Mubaarak arrabsuu gurri kan kee dhagahee jira. Wallahi gurra naa kenne hadha bulchinarraa abdiin galtashee si buusa. Abdii miti laa kan haadha Mubaarak sobu. Abdiin gizee sana oli. Namni biraa jala naa seenaa isiin maammazeenaa dubbattu. طيب مبارك يرو إني هذا زارب وعبدين أمو خالد ترس هذا مبارك abdiin arrabsine abdiin isaanii Mubaarakiin arrabsaaru dhufee jalatti koomentii wayii barreessee ol galee alan ol galee kaa'u birrii isaa dhufee birrii 1,000 fudhatu jedhee 1,000 sheeritti naa godhaati naa dawwalaa dhufee 1,000 fudhatu jedhe Khalid Mubaarakitti gochuu arrabsaa jechuudha achumaan abdiin immoo dullatti si jala fiigdu sana bilookii godheen jira biqiltuu isiidha iyyuu tokko kan nu dadhabnee jedhela achumaan Khalid fidi haadha siyan an jedhu gaasa kana arrabni koo haadha iyyuu gizee jedhu haadha siina takkas godhee jedhe Khalid biqiltuu jala taa'ee sila koomentii barreessaan jiru ijoolleen kun hin maraattee jiru
إنه كليسة مال الرجل هذا مال الرجل والله أكوان قران كوش نفتي دي بدي وين تقرأ تجرا كومنتي جلتي برا السيتان شود سندي بس شيء شود ديكو شود دي فكوا جرا كم بلارجع دي سندي بس على سيبو سيديكو نماتين دلالين والله سي جلا بوي تنسيكال جلتي برا خالدين الرف خالدين الرف سجمر مالك أبدين دب سيت هي مفني وخالد دب سوسم بيني إيه والغالي دب دوكا ايوه abdiin barreeffamaan biqiltuudhaani barreeffama miti maama zeenna hubad dura ooluma maama zee waa'ee biqiltuutti hin deebitu waa'ee biqiltuu isaati anaan jedhee lama hin jenne Khaalidiin na waama muube Khaalidiin ofitti waami harka kee keessa jira waan inni hadhaa asee la Khaalid dhugumatti yoo kana naan jedhee jiraate wanti inni haadha kootiif jecha rafame tokkittiin hin jiru jechuudha nan dagadha waa hundayyuu والله وبالله جديرة أخوت جدي ولا لو كيسان بربادو قارو إسا سيتي ربي في بويا كأمات خالد واما كنا خالد أنا أجل خالد اوكي جلتو جلنا سيني يوم بربادو جلتي كنا خالد إلا خالد كنا ميرا كيسان قلتنا كاني مونا لرفسن شنا رفس لا نعرف سيرة شولا سيرة video kan hambamna hundi keessa kula jirta miti waanan jedhe Jaafar miti niyo haadha mubaaraka ya faru di mubaaraka fi daan qabanna de isa waame nanin waan ajenda kana kaase miti utaan kun immoo waan itti gaate dhagese ha allanaan dhagese mubaaraka allanaan wala quwwata illa qoyin mitoon manadha mana kanatti tokkoffaa abdiin bu'e isii kam isiin akka jiraattu ustaas mubaarakiin haadhaan rafse isin jiraattu. Ana asirraa. yaa jiruu lafaa akka jettu kana. Ustaas dhaggeeffadhaa. Mungkin isin na beekuu dhiisuu dandeessi inni nuyyuu ragaanaa baara mubaarakiin an mubaarak waanaa godhee osoo hin taane mubaarak yookiin immoo waanaa godhe osoo hin taane mucaan kun jalqabaaf yeroo inni awwala waahee ummata kana gargaaruutii gadi bahu gaafa ummanni biraa irratti duulu abbaa fedhe olitti isa eedaa jammartee hammadhaati. Jiraaki qoshashaa haadha dhawwu gadi eenyu natti. La. Uzi qoy. Dibaaba. Haala geeri. Ati yoo waan hubanne hubadhittaa viidiyoo baamna amma kunoo mubaarak Dubaay hin jira. Dubaay hin jira. Baay'ee dhagaatti jabara rifachiiftu jaartii keessa yaartamu yoo haasofte seeraan haasa'i. Maa sokorruu jira seete bonni siin akkaniiti kwa ayidii Baalaasa jaartii kee bobboleetti kee Abiyyee. haadha narrabsuun billaalee haati haadha keenyaa bara. Mucaan ammaa waan akkasiinitti rifatte rabbitu tokkichatu beeka jechuudha. Maal obboleettu? Maa nuna rifadde? Suutaan. Nuna rifadde fuu. Wallaahi laazimitti waan akka kana. Shamara suutaan itti mamaa innaa lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Suutaan Khalid. Mana tiki handaaftamu amma Anaa miti bar mucaa akkasii muhitii qabatti hin argineetu taalte wallaahi laazim. Wallaahi ta'u wanna kana qalbii hitti qabdi Khalid. taa'ii jedha biyyee mucci siguraana taa'ii gad saree taa'ee tuyyuu amma laa dhaggeeffadhaa wallaahi qoosaadha nuti qoosaa jaallanna uummanni miidiyaa kun wallaahi rabbiin haadha kiyyatti nagaan nan galchin viidiyoo kanallee mubaarak jira ofii isaatii silkii koo fudhee keessaa baasu yoo an sobaa jiraadhe mubaarak na bira jira garuu yoo hin ifamaaf ta'e dhallaannaan guddatiin jette maallaan ta'in jettee kaate mucaan kun mubaarakin arrabseereetti namni haadha gee arrabse eenyunni kuno biqiltuunii abdiin dhufee akka sokorruutti maal jennaan isiitu xulxul jedhe jalaalennaan afaan keessa haqa carraatee utaalee yeroo tokko haadha gee bas lamuu isa Nakkan isan somnen beeka. Khaalidiin humnaanis nagaanis ilkiir kaa fuudhee viidiyoo san baasee nan fidaan. Kottu abbay. Maama Zeen. Nama guddaan nuti keessa jira qoy. Maama Zeen. Rakkoon qabu Maama Zeen na jiraatu abbayati. Ela Maama Zeen ya tartiiban godha anta ko tartiiba godhe mashana deebi'a hundi keessa mi'uutti qabadha rabbii sodaadhaati Shee Maama Zeen jira Shee Maama Zeen ana amma bakka wayiin jira nan dhaggeeffadha haasa'uu hin danda'u wacanna bira jira ilaa mucayyoo kanatu gastii korra dhuftee